hiikaa fi kaayyoo jireenyaa hubachuu. Jireenyi maali? Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaanaalii Ifaa Bahu. Eejen har'as walitti deebineetiin jirra. Hanga qophii dhuma keenyaatti yoo nu hordoftan asirraa waa hedduu barattan jennee abdii qabna. Jalqaba irratti warroonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib, laayik, sheer gochuu hin irraanfatinaa. Jireenyi maal akka ta'ee fi hiika akkamii akka qabu waliin dubbanna. Hanga ammaatti hiikni jireenyaa irratti waliif galame hin jiru. Sababni isaa namoonni hedduun jireenyaaf hiika adda addaa kennu. Kitaabonni baay'eenis hiika jireenyaa ibsuuf yaalii taasisu. Jireenyi nama keessatti hiika jireenyaa barbaaduun hojii jalqabaati. Dhaloonni kanaan duraa tures ta'uu kan ammaa kun karaa kallattii fi al-kallattii ta'een isa kan biraa ga'uuf yaalii taasisas jira. Hiika jireenyaa isa sirrii hubachuun jireenya kallattii qabu akka jiraattu si gargaara. Jireenyi kallattii qabu immoo galma qaba. Jireenyi galma qabu immoo kaayyoo jiraattuuf beekta. Kaayyoo jiraattuuf hubachuu immoo humnaa fi beekumsa kee otoo hin qisaasessin kaayyoo hiika qabu tokkoof jiraachuu si dandeessisa. Galma kee hin beektu yoo ta'e maaliif akka jiraattu hin beektu. Iddoo ga'uuf kaate yoo wallaalte gaafa iddoo sana geessu attamitti beeyta? Akkamitti akka beeytu iddoo san gaafa akka geettu hin beeytu. Kanaaf baacoo gabaabduu tokkorraa waan barannu jira jedhee yaada. Mee hanga dhumaatti hordofaa. Gaafa tokko namoonni xiyyaara daldalaan osoma deemaa turan deebuu eegalan. Yeroo xiqqoo booda xiyyaarichi haalan hojjechuu dide. Rakkoo lamatu mudate. Tokkoffaa motorri haalan hojjechuu dide. Lammaffaa meeshaan kallattii agarsiisu yookiin koompaasiin hojii dhaabe. Balalii ta'anis xiyyaaricha rakkoo kana imaltootaaf ibsuuf dirqama isaa waan ta'eef haala jiru itti hime. Motorri xiyyaaraa hojii haala gaariin dhaabee jira lashedhee jira jedheen. Kallattii deemnus koompaasiin nu mul'isaan jiru dhaabee jira jedheen. Haala jiru itti hime. Imaltoonni baay'ee sodaatanii jedhan. Yaalii balaliisaa fi hojjettoonni biroon taasisan yeroo xiqqoo booda motorri xiyyaarichaa sirriitti hojjete kayoo duraa dhaabbatee jiru. Meeshaa kallattii agarsiisu garuu hojjechuu hin dandeenye koompaasiin. Ammas haala kana balaliisan imaltootaaf ibsuu qaba ture. Isa booda akkana jedheen. Kabajamoo imaltoota, oduu gaariif oduu hamaa tokkoon qabaa jedheen. Oduun gaariin motorri xiyyaaraa keenya haala amansiisan hojjechuu eegaleera. Oduun hamaan immoo koompaasiin xiyyaarichaa hojii dhaabuun isaati. Kana jechuun balaliisan haala gaariin balali'aa jirra garuu garamitti akka ta'e garuu hin beeynuu jedheen. Kallattii deemsa jireenya keetii beekuu yoo baatte haala amansiisan deemuu hin dandeettu. Iddoo deemaa jirtu yoo hin beeyne daandiin hundi si geessa. Hundumatu karaa sirrii sitti fakkaata kan jedhamu. Kanaaf isa kana hubachuuf wanti gochuun siif ta'u ani jalqaba hiika jireenyaa isa sirrii beekuu qabu.
ani kallatti maahuu jalqaba hiika jireenyaa gaafa beeke haala sanirra dhaabbadhe deema waan ta'eef jireenya nan dhibu ta'a. Yoo hiika jireenyaa hin beekne ta'e bakkuma barbaade joortaa jechaadha. Egaa eenyunuu jireenya isaa sirritti jijjiirama fiduu yoo barbaade jalqaba hiika jireenyaa beekuu qabu. Jireenyi maali? Gaafiin jedhu deebiin isaa rakkisaadha. Kanneen armaan gadii kun hiika namoonni jireenyaaf kennan keessaa isaan muraasa. Jireenya addunyaa kanarra turuu jechuudha. Turtii kana jechuun wantoota ilmi namaa barbaadu isaan bu'uuraa sadan nyaata, uffataa fi mana bakka jireenyaa yookiin argannaan itti fayyadamanii jiraachuu dandeenyan kun jireenya jechuudha. Kama kana fakkaatu baacoo yeroo dhiyeenyaa dhagahe tokko gaaf tokko barsiisan tokko barataa mana barumsaa keessatti gaafii wayii gaafate. Jireenya ilma namaatiif wanni bu'uura ta'a yookiin immoo wanni barbaachisan maa inni jedhe jennaan baratichillee akkana jedhe. Barataa yeroo zabana sooshaal miidiyaan hedduudha maasikan jireenya ilma namaatiif kan barbaachisu tokkoffaarratti feesbuuka, telegiraama, waasaappii, iimoo, kannii fi yuutuubii kan kana fakkaatanii jedhe. Barsiisanis daddabii donqooroo jedheeni ari'ee golaa gadi baase. Osuma golaa gadi bahaa jiru barataa akka ofiisitti dhufe. Barsiisan daddabii donqooroo jedhee maasii arrabsaa jennaan bu'uura jireenya ilma namaatiif maaltu barbaachisa naan jedhee ani feesbuuka, telegiraama, waasaappii, yuutuubii jedhee itti himee jennaan donqooroo daddabii jedhee ari'ee ganna baasee jedheen. Barataanis akkana jedheen dhuguma ati donqooroodha. Maaliif tiiktookii keessaa hambifte? Tiiktookiin jireenya ilma namaatiif sadarkaa tokkoffaa irratti barbaachisaa jedhan. Kana jechuun hedduu asirraa waa barattan jedhee yaada. Namni homa sammuun isaa itti amanee akka jireenya isaatti hiikkata. Garuu jireenyi dhugaa kan Rabbiin nuuf dubbatu ati rakkattullee maras qabaattu nyaatas dhabduu waan feetes taatu Rabbiin addunyaa kanarratti wanni isin fideef jedha wamaa khalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun. Ilma namaatti fi jinnii fi ilma namallee hin uumne akkana gabbaraniif malee jedha. Nuti akka amantii islaamaatti addunyaa kanarra dhufneef Rabbiin gabbaru. Rakkina fedhillee cinqaa fedhe keessallee yoo jiraanne Rabbiin gabbarutu nurratti dirqama. Rabbiin wa'bud rabbaka hattaa ya'tiyaka al-yaqiin. Rabbii kan kee gabbar yaa Muhammad hanga gaafa duuti sitti dhuftuutti. Nuti jireenyi keenya akka fedhillee ta'u yeroo kamuu Rabbii keenya gabbarutu nurratti dirqama. Kanaafuu addunyaa kanarraa wanti dhufneef Rabbiin gabbaruu ta'uu itti amanuu. Bu'uuraaleen nuuf dubbatame illee jireenyaaf barbaachisoodha. Kanarraa barnoota hedduu fudhattan jedhee yaada. Warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib, laayik, sheer gochuu hin dagatinaa.